kutaa sagalee waaqayyo kana arra waan waaqayyo keessa koo kaa'ee waan gooftaarra dhaga'ee kan irratti dubbachuu barbaadu yeroo manni qulqullummaa ijaaramu yeroo manni qulqullummaa ijaaramu nam jalqaba uumamaati kaasee namni akka iddoo waaqayyo jiru jiraatuuf uumame sana booda garuu namni cubburraa kan ka'e argamu waaqayyo keessaa ba'e nam jannata keessaa ba'e kana booda qobaa jiraachuutti ka'e namni waaqayyo garuu garaa kutatee namaaf hin dhiifne waan ta'eef saba kansaa ta'e filatee saba Israa'eloota kan qomoo Abrahaamin filatee sana booda qomoo Israa'eloota filate saba sana tanii gaafa ilaaltan boojuu keessa turanii boojuu keessa gaafa isaan deebi'utti kan waaqayyo dubbii tokko isaanitti hime tokkoffaa kennaa sabni koo akka isaan kennaa naaf kennanii fi saba kootti naa himedhe Museedhaan nama fedha isaatiin kennaa naaf kennuuf immoo kennaa fuudhee sana booddee immoo ani sin gidduu akkan jiraadhuu fi godoo qulqullummaa naaf ijaariidhe naaf ijaari ilaalaaga waaqayyo ammas nama sadhiisee deemee gara namaa dhufee nama wajjin jiraachuu barbaade waaqayyo gara namaa dhufuuf immoo namni mana waaqayyo akkan ijaaru waaqayyo Museetti hime Museenis dubbii kana sabatti hime sabni of kenne odhatanii gaafa ilaaltanii sana booda dhagaa godoon kan inni ijaarame dunkaanni kan inni ijaarame macaafa Hagee irratti odhatanii gaafa ilaaltan waaqayyo isa kana isaanitti hime macaafa raajii Hagee boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti amma gara tulluutti ol baa muka fidaa mana qulqullummaa koo ijaara yemmus ani isatti nan gammada isaaniin jedhe amma gaa fedhi waaqayyo gaafa ilaaltan waaqayyo dubbatee waaqaaf lafa uume waaqayyo dubbatee waan hin jirre jiraata gochuu danda'u garuu sabni isaa akka isaan mana ijaaran barbaade waaqayyo mana qulqullummaa baraka kuwaaraa keessatti modhatanii gaafa ilaaltan Phexros sakanadha kan inni jedhu ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti isin luboota qulqullummaa ta'uudhaa fi aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos waaqayyo duratti fudhatamaa dhiyeessuudhaaf akka dhagaa jiraatu ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaatti ta'aa jedha iktinni kan biraa akkasittiin ibsa mana qulqullummaa sa waaqayyo keessa jiraatu sa aarsaan qulqulluun keessatti dhiyaatu ta'uudhaaf ijaaramaa jedha hamma egaa waa lama akka ilaalluun barbaada waaqayyo baraka kumoofaa keessa qomoo Abrahaamiin mana naa ijaaraa ani sin gidduun buufadhaa jedheen egaa baraka kuwaaraa keessas immoo dhufee Kiristoos yookaan waaqayyo nama gidduu jiraachuudhaaf erga barbaade isin immoo dhagaa jiraatoo ta'aatii ijaaramaa jedhe dhagaa jiraatoo ta'aatii ijaaramaa jedhe kanaaf egaa firoota koo egaa yeroo waaqayyo dubbatee kaasee namoonni mana waaqayyo ijaaran jiru tokkoffaan bara Musee keessa godooti ijaarame dunkaanati ijaarame dhaxanii gaafa ilaaltan seera boqonnaa 24 irratti Museen 24 lakkoofsa 15 irratti ifama 24 irratti ulfinni waaqayyo turuurratti mul'achaa ture amma gaa waaqayyo Eden gannat keessatti jannata keessatti ulfinaan ture namni immoo ulfina sana keessaa ba'e sana booda ulfinni waaqayyo tulluu irratti mul'ate ulfinni waaqayyo tulluu Siinaa irratti mul'ate jedha lakkoofsa 16 irratti egaa tulluu irratti inni mul'ate ulfinni waaqayyo kuni namni gaafa ulfina sana keessaa ba'u beektu namni kan inni qullaa ta'uun itti dhaga'ame namni kan inni wal wajjin jiraachuu kan namni dhadhabe nyaatee kan namni quufuu dhabe uffatee kan inni too'uu dhabe waaqayyo irraa adda ba'eeti
waaqayyo garuu egaa namni akka isa wajjin hin jiraatu waaqayyo isa kana godhe. Egaa yeroo manni qulqullummaa ijaaramu inni jalqabaa ulfina waaqayyo nama gidduu buufata. Waldaa isaa keessa buufata waaqayyo. Waa'ee ulfina waaqayyo namoonni waaqayyo guguddaadha jettanii lakkooftan keessa namoonni lama Museen seera boqonnaa 38 lakkoofsa 13 irratti yaa waaqayyo maaloo ulfina kee na agarsiisedha. Ulfinni waaqayyo Museedhaaf kadhannaa isaati. Yeroo hundumaa kadhannaa isaati. Daawit immoo dhaxxanii gaafa ilaaltan macaafa faarfannaa 17:18 irratti yeroon ulfina kee arguni quufaa'edha. Isaaf quufni nyaata tun ta'in ulfina waaqayyo arguudha. Kanaaf egaa firoota koo isa namoonni waaqayyo beelaan kana isa namoonni waaqayyo kadhatan kana waaqayyo saba isaa gidduutti mul'isuudhaaf manni qulqullummaa yookaan godoon akka ijaaramu barbaade. Museen seera boqonnaa 25 erga waaqayyo itti dubbatee booda iddoo waaqayyo buufatu godoo waaqayyoof ijaare. Yeroon ijaaru sagalee waaqayyo akkas jedha. Akkas jedha seera boqonnaa 40 irratti akkas jedha. Museen akkuma Museen hojicha raawwate ergasii duumessi dukkanaa wal ulfinni waaqayyos dunkaana qulqulluu sanarraa guutee jedha. Lakkoofsa 40:33-35 yeroo Museen ijaaree dunkaana sana fixu akkuma inni fixeeni duumessi waaqayyoo dhufeetidha dunkaana sanarra buufatee. Har'a akka namoota waaqayyootti hundi keenya baay'oonni tajaajiltoonni as keessa jirtu dubbii sagalee waaqayyo kanaan walii of challenge gochuu qabna. Walii keenya challenge gochuu qabna. Manni gaarii ijaaruun gaarii ijaarsa kana wajjin garuu kan barbaachisu ulfina waaqayyooti. Bara durii keessa namoonni waaqayyo kun Museen yeroo inni dunkaana ijaaree fixu duumessa dhufeerra buufate. Har'a isaa dhufu duumessi waaqayyo. Har'a isaa dhufu duumessi waaqayyo. Isaan jireenya keenya hiika argata. Dhaxxanii immoo gaafa ilaaltanii macaafa moototaa irratti dhaxxanii gaafa ilaaltan isa duraa boqonnaa 9 irratti waa'ee mana qulqullummaa ilaaltu. Mana qulqullummaa Salamoon yemmus mana qulqullummaa fi mana mootummaa isaa isatti galuudhaafi waggaa 20 guutummaa ijaare jedha. Waggaa 20 guutummaa isaa ijaare. Ijaaree erga fixee booda macaafa seenaa baraa boqonnaa 7 irratti Salamoon akkuma inni ijaaree fixee booda lakkoofsa 1 irratti ulfinni waaqayyoo manicha qulqullummaa keessaa guute. Sabni ulfinni waaqayyoo manicha qulqullummaa keessaa sababii ulfinni waaqayyoo manicha qulqullummaa keessa guutee fi luboonni gara manichaatti ol galuu hin dandeenye. Gaafa inni ijaaree fixu ulfinni waaqayyoo dhufeetidha manicha keessa buufatee. Sababii kanaaf luboonni manichatti ol galuu hin dandeenye. Dunkaana keessas yeroo dunkaanni ijaarame dhufee hafuurri waaqayyo ulfinni waaqayyo irra buufate mana qulqullummaa keessa dhufee buufate. Inni sadaffaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni mana waaqayyo ijaare. Museen dunkaana ijaare, Salamoon mana qulqullummaa ijaare, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana waaqayyo ijaare. Namoota ijaare Yesuus. Kanaga waaqayyo waan ijaarame keessatti ulfina isaa mul'isa. Yeroo ijaarsi sirrii ta'u mul'isa. Dhaxxanii gaafa ilaaltan
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe Luqaas boqonnaa 6 irratti lakkoofsa 19 kaasee bartoota filate. Yesuus mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf waggaa 3 walakkaa fixe. Waggaa 3 walakkaa fixe. Mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf. Ulfinni Waaqayyoo keessa buufatu. Hafuurri Waaqayyoo keessa buufatu ijaaruudhaaf waggaa 3 isa fixe. Sana booddeedha Maatiyos boqonnaa 16 irratti lakkoofsa 18 irratti amma akkas jedheetidha. Ati agaadha sirratti waldaa koo nan ijaaraa'e. Hamma keeka dhufeef sana bu'uura kaa'e Gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanarraa ka'ee tega erga kana jedhee booda beektu Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture. Baay'ee isaan hojjete, baay'ee isaan qajeelche, amala isaanii sirreesse, isaan barsiise, dhagaa jiraatoo godheetidha isaan hojjeteetidha. Yesuus Kiristoos ol ba'e. Kana booda hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti lakkoofsa 1 irratti hattanii gaafa ilaaltan yaada tokkoof garaa tokko ta'anii kadhachaa utuu jiranii walitti qabamanii utuu jiranii sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Dingata hafuuraan Waaqayyoo irraa akka bubbisuutti dhaga'ame. Manicha isaan keessa jiran guute. Arraba biddaa kan fakkaatu isaanitti mul'ate. Hattanii gaafa ilaaltan isaan irra simbuufate. Kana booddee afaan garagaraatiin dubbataniidha. Jalqaba bara Musee dunkaana keessa buufate. Bara Salomoon mana qulqullummaa keessa guute. Bara Yesuus Kiristoos namoota keessa guute. Ulfinni Waaqayyoo. Kanaaf egaati mana Waaqayyoo waldaa kan adda godhu ulfinni Waaqayyoo keessa jiraachuu isaati. Sababii ulfinni Waaqayyoo manicha keessa jiruuf hidhaa baay'eetii kama, waanjoo caba, dhiibbootii kama. Namoota Waaqayyootti dibamanii as keessaa keeka Waaqayyootiif. Ilaala akka beeknu seenaa biyya kanaa beektu namoonni baay'een waldaan bara kana keessa baay'een cufamaa jira, gurguramaa jira. Wabiin keenya hintsaa miti, mana miti. Wabiin keenya argamu Waaqayyooti. Waaqayyo nu gidduu jiraannaan itti fufna. Waaqayyo nu wajjin jiraannaan dhaloonni keenya itti fufu. Ulfinni Waaqayyo nu gidduu jiraannaan, argamuun Waaqayyo nu gidduu jiraannaan jiraachuu dandeenya. Kanaaf firoota koo dadhabbiin namoota Waaqayyo akkasumattiin hin turre. Yeroo isaan mana ijaaranii fixanii, yeroo isaan dunkaana ijaaranii dhufee hafuurri Waaqayyo keessa guute. Egaa maa inni dhossaansaa ijaaranii mannaaniif guute dhossaansaa maali? Waan muraasa dubbachuun barbaada. Ergaa isa kana ta'e icciitiinsaa tokkoffaan fedha isaaniitiin ijaaran mana Waaqayyo. Of kennanii ijaaran garaa isaanii guutuudhaan. Waaqayyo warra fedha isaaniitiin Waaqayyoof of kennanii hojii Waaqayyo hojjetan warra Waaqayyoon waaqessan barbaada Waaqayyo. Argamuun Waaqayyo akka inni mul'atuuf, ulfinni Waaqayyo akka inni mul'atuuf garaa keenya guutuudhaan abboomin inni jalqabaa garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan Waaqayyoon waaqessi kan jedhu waan ta'eef garaa isaanii guutuutiin hojjetan dhattanii of kennan gaafa ilaaltan. Gaafa manni qulqullummaa ijaaramu Daawiti fedha isaatiin of kenne. Macaafa seenaa baraa boqonnaa 29 irratti lakkoofsa 3 kaaftanii kennaa hundumaa warqee meetii kana hundumaa fedha kootiin hin kenneen. Isin keessaa fedha isaatiin Waaqayyoof kan of qulqulleessu eenyudha? Isin keessaa fedha isaatiin maal godhu? Waaqayyoof kan of qulqulleessu eenyudha? Isa kana
ككوارا كيستس قولنطوس سلام مفا بقولنا سجل كوفسا تربرت سجل واقعيو سكان أكان النجدو واقعيو نما جاللان كنو بربادين نمن كنو كم تشودان أكنو جدا فروتك بركينيا فدي كينيان جاللا كينيان كم تشودان أوف كنّي واقعيو فجتشون الرجل سكانا أركمون واقعيو كن ولدا كسجراتو كانغود هني كمبران أكدو بي سجل واقعيو تجارن واقعيو منا كوي جاره ده موسيلان سيرابو بقولنا دمي شنيرتي غدو كني جارو تميتي لكو سفر تكز أفرتمر تكز يدي أكفك كينيا إسا تلورتي ست أجرسي سه سنتي إلالي أجد أمارة فسات تتنك بترى لا إندا سايو مثال تسرازن تتنك أكني ست أجرسي ست أكني ست أجرسي ست واقعيو أكا فدو في ساتي تكنو وجو واقعيو جنو برباد أكا فدو واقعيو تكنو من واقعيو جارو برباد فروتك فدك أبا واقعيو واقعيو ركتامتي قدونو إجارة فيكن أولغلو واقعيو ركتامتي واقعيو واقع وانتي فكا فدا سات كنو إجارو في ملتا ركني باين كانوا بچون رجرو جرينيا بيا سبا كيسا جرو كيسا نمني باية كنا تبيتو واللونا منتا غرغرا والدان بروتستانتي انكالتو غرو ركون كينيا قدان مالي فدا واقعيو نمني بكيت او چنت دي سيتي كدنا نا واقعيو فيدو بربادا وامي چان نفو واقعيو سر سا غافراوت فدي واقعيو غافو جتم واقعيو امين وامنين في النجر كل واقعيون والفنا واقعيو سو ما فكر النغاري وندي كينيا غو شاجرة غرو سو ما فكر تان واقعيون فين غرو واقعيو دفو كينيان يا دو واقعيو كيس غلو كينيان واقعيو دفو مالي واقعيو امن فيدون نندي نمني غافا يا دو واقعيو كيس غلو اكيكا واقعيو كيس غلو واقعيو الفنان دفو كنا فك سجل واقعيو تجارني داويتي جلقب من واقعيو جارو داف كان كيس دبيت غاف جارو داف كي بقولنا مچافس سام سينا براسا درا بقولنا دمي سديت لكوسا كودا سجل رتي بري فمني ارك واقعيو رانا دفيدا ارك واقعيو رانا دفي بري فمن مجار منچت نجار ديزاين سواقيو برادو في إذا كان نجارو داف جدي غافا كاوت نجار تونان مچاسات دبرسه قبينيا وجين قوبسه ميتي دانون اكن نجارو بريدان ورقيدان البودان اكن نجارمو واقيو برا وبتيتدا سلمون تكن سلمون سنوجيتي يجير كنا فروتو كو جرينيا كينيا كيست واقيون اغاون اكفدا واقيو تتجاجلون برباچسان أكن مواقعيوت كان نسنتهم والداومنا وانجيلا كيسا كان جرتنس والدوتا غرغرا كيسا كان نفتنس وبين كين يرغم مواقعيو دوال سببي واقعيون وجين انجروف أسجين أمس والدان كان سين صدا تمودندس صدان كان والدان كان سين اتفوفو دندس واقعيو يرون نرغمو واقعيو مورفة ساتا جاجلن قدو ترغم ورياض واقعيو تجاجلن قدو ترغم واقعيو كنافي أكسا قلي واقعيو تجاجلو غفتان كن يسوس كرسوس نتاني كافي لالتن أني فدا باقوتي غوچو دافنو فيه واقعته تجرو فدا باقوچو فنو فيه أنا فنيان نكو دغاتين كو إسان إرغي فدا سارا وچو داينا فدا واقعيو غوچو دافنو فيه ونجيل يوحنس بقنا فرصدم فرت تاني كافي لالتن فدا واقعيو ياد واقعيو أكاكيكا واقعيو تتجاجلو أكاسيتين يرو أكاستو والفنا واقعيو ديبيا بيتو مچافا سامويل سدراب قلنا فررتي يرو برساء الكيسا ككون بدرو واقعيو فدتمي كابود جدامي والفنا واقعيو إسرائيل قدونا سوكي والفنا مالي جراتن
manni jira, manni mootummaa jira, qabeenyaan jira, loltuun jira, bajanni jira. Ulfinna Waaqayyo garuu hin jiru. Daawit gaafa jalqaba dhufu ulfinna Waaqayyo deebise. Boojuu kakuu bidiruu Waaqayyo deebise. Kaaboorsa ture sana kaabooditti jijjiire. Jireenya keessaniif, tajaajila keessaniif, waldaa keessaniif kaabood haa ta'u. Ameen. Argamu Waaqayyo, surraa Waaqayyo, simboon Waaqayyo mana isaa keessaa haa guutu. Kanaaf yeroo manni Waaqayyo ijaaramu Waaqayyo mana isaa ulfinaan guuta. Inni dhumaa yeroo manni Waaqayyo ijaaramu Waaqayyo saba isaa eebbisa. Ameen. Saba isaa eebbisa. Ameen. Eebba jira. Kun sagalee Waaqayyo, sababii sagalee Waaqayyo jedhuuf isinitti hima. Akkas jedha sagalee Waaqayyo. Macaafa raajii Agee rasa jiru dubbiseen nan xumura yeroo keenya wajjin deemu akka dandeenyuuf. Akkas jedha boqonnaa 2. Egaa guyyaa har'aatii jalqabaatii gara fuula duraatti ji'a salgaffaa ji'icha keessaa guyyaa 20 arfaffaa guyyaa hundeen mana Waaqayyoo mana qulqullummaa itti kaa'ame kanaati garaatti qabadha. Sanyiin gombisaa keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu muki waynii, muki arbuu, muki roomaanii, muki ejersaa ija hin godhanne yoo ta'e iyyuu ani arraa jalqabee isinan eebbisaa. Ameen. Arraa kaasee maalan godha? Isinan eebbisaa. Utuu manni Waaqayyoo diigamee jiru firoota koo eebbi hin jiru. Utuu wal diignee jirru eebbi hin jiru. Yeroo ijaaramnu, yeroo walitti qabamnu, yeroo Waaqayyoon waaqessuu jalqabnu bara kakuu haaraa keessa nuyi manni qulqullummaa eega. Sagalee Waaqayyo akkuma jedhu Qorontos duraa boqonnaa 3:16 yeroo manni Waaqayyo ijaaramu iddoo kanatti macaafa Agee keessatti yeroo isaan mana Waaqayyo ijaaruu dhiisanii hin qunyaatu, hin qufanii, hin uffatuutti no'u, namni miindaa fudhatu, kiisi isaa baqaqaatti akka naqatuutti ta'ee jedha boqonnaa 1:1 kaaftanii gaafa ilaaltan. Gaafa isaan tole jedhanii deebi'anii mana qulqullummaa ijaaran immoo amma guyyaa manni qulqullummaa hundeensaa ka'ameeti ka'aati yaada keessanitti qabadha. Sanyiin gombisaa keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu, wayniin hin godhanne yoo ta'e iyyuu, roomaaniinis ani garuu ammaa kaasee isinan eebbisaa jedhe. Namni amanu jira ammaa kaasee Waaqayyo nu eebbisaa. Ameen. Eebbi Waaqayyo dhuman qabu. Firoota koo takka namni eebba Waaqayyo qusaa maateriyaaliidhaan walitti qabsiisa. Lakkii saali eebbi Waaqayyo nagaadhaan nama eebbisa. Waaqayyo simboodhaan nama eebbisa. Nama wajjiniin ta'uudhaan nama eebbisa. Waaqayyo umurii namaa eebbisa. Waaqayyo nama wajjiniin jiraachuurra eebbi caalu hin jiru. Yoo Waaqayyo nu wajjiniin jiraate jireenyi keenya eebbifama, hojiin keenya eebbifama, barri keenya eebbifama, ijoolleen keenya eebbifamu. Kanaaf firoota koo mana Waaqayyoo gaafa ijaarru eebba jira. Sagalee kana manaa fudhadhaa. Sagalee kana manaa fudhadhaa. Guyyaa mana Waaqayyoo hundee isaa keessanii kaaftanii ani isin eebbisaa jedha Waaqayyo. Dhuguma akka yaada Waaqayyootti kana booddee deddeebine ani isin gidduun jiraadha. Ulfinni koo isin gidduutti mul'ata nuun jedha Waaqayyo. Isa kan akka goonuuf bara keenya ulfina keessa akka jiraannuuf, argamu Waaqayyo keessa akka jiraannuuf, eebba Waaqayyo keessa akka jiraannuuf Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Isa dhageenya gooftaan nuuf haa eebbisu. Mee daqiiqaama 2-3 harka keenya mirga keenya ol kaafnee kadhannu daqiiqaama muraasa. Hundi keenya mana Waaqayyo akka ijaarruuf Waaqayyo nu filate. Waaqayyo warra mana isaa ijaarani yeroo isaan firoota koo akka sagalee Waaqayyotti, akka fedha Waaqayyotti yeroo isaan ijaarani Waaqayyo ulfinaan dhufe. Waaqayyo duumessaan dhufe. Duumessaan dhufee
godoo rabduun kana rabuufate duumessaan dhufeetidha mana Salamoon ijaare keessa guute bara haaraa kakuu haaraa keessa immoo Yesus Kristos mana qulqullummaa sa Waaqayyo namoota gaafanni walitti qabu Waaqayyo mana namni ijaare keessa hin jiraatu jedhamee akkuma caafamee jiru jedhamee yeroonni namoota Waaqayyo yeroonni qopheessu dhufe afurri Waaqayyo isaan keessa guute bara isaanii mo'ichaan jiraatani dadhabbii keessatti jabina lolamuu keessatti mo'icha utuu hojii dinqii Waaqayyo arganii mo'ichaan Waaqayyo isaan geggeesse haleluuyaa ameen.